waaqayyo jireenya keessan irratti olaantummaa yoo qabaate isin maal taatu? Haleluuyaa. Isin saba warra kaan gararraa jiraattu. Kuni eebbi inni jalqabaa waaqayyo bakka jiraattutti mataa si gochuudha. Iddoo jirtutti mataa si gochuudha. Lafa hojjettutti mataa si gochuudha. Mana jirtutti mataa si gochuudha. Waajjira jirtu keessatti mataa si gochuudha. Waarshaa hojjettu keessatti mataa si gochuudha. Isin gaarii gootan sagalee waaqayyo yoo eegdan, sagalee waaqayyo gooftaa maccaatiif yoo abboomamtan, isin maal taatu? Warra kaan gararraa jiraatu. Har'a namoonni abboommii waaqayyo eegdan, namoonni waaqayyo maallaan jedhaan kanatti hin hirmaadhu jettan, jallinatti hin hirmaadhu, gidiraatti hin hirmaadhu, hammeenyatti hin hirmaadhu jettanii biyya hormaatti iddoo garaagaraatti waaqayyo bitamtanii kan jirtan, afurri waaqayyo akkas jechaa jira. Haleluuyaa. Waaqayyo mataa si godha. Mana jirtu keessatti, iddoo hojjettu keessatti, tarii siin mana namaa ta'uu danda'a, tarii kushinaa namaa ta'uu danda'a, tarii gola haadha ormaa ta'uu danda'a, tarii warra si guddisan harka jiraachuu dandeessa. Garuu sagalee waaqayyo akkas jedha. Gaafa naaf abboomamtan saba warra kaan gararraa jiraattu. Iddoo jiraattanitti waaqayyo isiniif kan qabu maalidha? Saba warra kaan gararraa akka jiraattan, saba warra kaaniin olitti akka jiraattan. Waaqayyo isin eebba faana kan inni si wal argisiisu jireenya keessan irraa eebbi mul'achaa deema. Ollaan eebba kee arga, firri eebba kee arga, namoonni ati keessa jiraattu eebba kee argu. Eebbi waaqayyo kun jireenya keenya irratti dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu inni guddaan eebbifamuudhaaf maalan jedhe? Inni jalqabaa waaqayyoof abboomamuu, inni lammaffaa sagalee waaqayyo gaarii goone yoo eege, akka sagalee waaqayyo nu geggeessu, akka sagalee waaqayyo jedhutti yoo deddeebine. Inni kan biraa, inni sadaffaani eebbi kan argamu waaqayyo qofa yoo amanan. Eebbi harka waaqayyo jira. Eebbi koo harka waaqayyo jira. Kan na eebbisu waaqayyodha. Kan na jijjiiru waaqayyodha. Kan waan haaraa naa godhu waaqayyodha jennee waaqayyoon yoo amanan. Ergaa raajii Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 7 irratti namni ana waaqayyoon amanan. Eenyuun? Namni ana waaqayyoon amanan. Ana qofattis kan of kennu haa gammadu. Eebbi hundumaa caalu saba waaqayyoo, eebbi hundumaa caalu daandiin eebbaa inni hangafa waaqayyoon amanachuudha. በእግዚአብሔር መታመን ነው በረከት። የእግዚአብሔር ሰላም ውስጥ መኖር ነው በረከት። የእግዚአብሔር ፈውስ መቀበል ነው በረከት። ከዚህ ከዓለም ከምናምንቴ ነገር ወጥተን የሰማይ ነገር ሲገለጥልን ነው በረከት። ኤቢ waaqayዮ ፈይዳ፣ ኤቢ waaqayዮ ነጋዳ፣ ኤቢ waaqayዮ በልበለ ጩፋሜ በኑዳ፣ ኤቢ waaqayዮ ጋምኑት ዱከናይ ነው ኢብሱን፣ ኤቢ waaqayዮ ለፈ ኦናት ኑ ገርጋሩ። Eebbi waaqayyo immoo warra waaqayyoon amanataniif kan dhufu lafa mijataatti, lafa hin mijanne irratti. Yaaqoob eebba barbaacha lafa onaa keessatti fuula waaqayyootti gatii guddaa baase. Namni waaqayyo sin eebbisa siin jedhe waaqayyo na eebbise reettee iyyitee lafa reebii waldaadha. Namni waaqayyo eebban gara kee fida eebbifamuudhaaf ulaagaa isaa bare. Eebbifamuudhaaf daandii waaqayyoo bare. Eebbifamuudhaaf kallattii waaqayyo bare. Har'a nama tokkoof nan dubbadha ergaa. Waaqayyo eebba kee faana walitti si fida. Isa barbaaddu faana walitti si fida waaqayyo. Umurii dargaggummaa irratti jirtu kanatti eebbi yaanni gara kee dhufa. Haalleluuyaa. Weela behesiya. Rekete jeltaa seete rebehene mesiya. Eebbi ati yaanni. Eebbi ati argiteen beeku. Eebbi akaakilee abaabileetti darbu. Waaqayyo gara kee tabboo. Eebba gara keetti erga waaqayyo. Eebbi waaqayyo kennu kun eebba har'a nyaannee dabarru qofa miti. Tokko akkas jettu miti. Adaraa biddeenuma nyaadhu nan dhoowwatin. Adaraa manuma mataa keessa buufadhu nan dhoowwatin. Adaraa waanuma ittiin socho'u. No! Eebbi waaqayyoo dhalootaa dhalootatti darba. Macaafni qulqulluu kan dubbatu Yaaqoob
Yisihaaq fa'a, Abrahaam fa'a, raajonni darban eebbi Waaqayyo isaan argan sun abaabileetti darbe. Eebbi Waaqayyo sin eebbisu isa har'a nyaattanii duutan miti. Isa har'a nyaattanii lafarraa boqottan miti. Namoonni tokko tokko tarii akkas jechuu dandeessu. Yeroo tokko tokko akkas jenna miti. Akkaawunti irraa birrii 100 qabna taanaan bakka nuti eebbi keenya suma jechuu dandeenya. 200,200 qabna taanaan eebbi koo kanuma jechuu dandeenya. No, eebbi Waaqayyo sanirra kan darbedha. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Anarra galgala kana toon sagalee Waaqayyo dubbadhu nan amana. Namoonni dubbii Waaqayyo kun simbira gale. Eebbi badhaadhummaan, eebbi dhokataan, eebbi yaadamu maqaa Iyesuus Kiristoosiin kallattii arfaniin gara keessanaa dhufu. Har'a seexanatti isa dhumaatiif gudii ta'e. Maaliif beektu? Namoota baay'ee jala kallattii eebbaa jalaa fuudhe seexan. Birrii sin harkaan fuune kallattii eebbaa sin dhorke malee. Haaleluyyaa. Dhufee mana keetii buukii kee irraan saamne kallattii eebbaa si dhorke malee. Sitta guuge akka eebban argine. Kallattii eebbaa qaroon kee baname akka hin argine godhe. Isatti barbaaddu faana akkati waliin argine godhe. Kanaafuu namni ana Waaqayyoon amanatu maal qaba? Gammachuu qaba. Inni jalqaba የእግዚአብሔር በረከት ሰላም ነው። Biyyi eebbifamte jettan biyya nagaa qabudha. Waldaan eebbifamte jettan waldaa nagaa qabdudha. Dhaloonni eebbifame jettan dhaloota nagaa qabudha. Nagaan immoo maal keessa jira? Waaqayyoon sodaachuu keessa jira. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati jedhama cabni kun. Namoonni Waaqayyoon sodaatan, namni Waaqayyoon sodaatu akka leenca saafilaatti ija jabaatee dhaabbata. Rakkinnaa dhufu jira eebbi. Gogiinsaa dhufu jira eebbi. Waraannaa jiraatu jira eebbi. Wanti nama marsee jiru jiraatu jira eebbi. Galgala kana namoonni ergaan kun simbira ga'u. Beela keessa eebba argitusi. Qorumsa keessa eebba argitusi. Daandii cufamaa keessa daandii banamaa argitusi. Waan sinitti bitaa gale keessa waan gaarii argitusi. Milkaa'insa iddoon jirretti milkaa'insa argitusi. Gammada oraasee. Revele behene messia. Rekete jelta sete rebehene meya. Ora la rele behene mes. Har ergaan si qaba galgala kan. Biyya keessa biyya ala. Hardiilee hunda keessa kan jirtan ergaan si qaba. Kanaan booda eebbi keessan qabame harka diinaan turu. Kanaan booda namoonni eebba keessan qabanii of harkan tursiisan. Kanaan booda warri sin hojjechiisan eebba keessan qabaniin ta'an. Waaqayyo madda eebba saba kanaa nan burqisiisanaan jedheera galgala kana. Haaleluyyaa. Orra mahasere levehene messia. Jelevele mes. Eebba Waaqayyo. Eebba harka Waaqayyo keessa jiru nyaachuudhaaf inni sadaffaa maalan jedhe? Waaqayyoon amanachuu. Kutaan amma jedhe egaa Ermiyaas raajii 17:7 irratti namni ana Waaqayyoon amanatu anattis kan of kennu inni gammachuu qaba. Eebba jechuun tokko Waaqayyoon amanachuudhaas keessatti. Inni lammataa Waaqayyo irratti of gatu. Yeroo baay'ee amala namaan dubbadha galgala kana. Nuti jirra kan jennu, nuti qabna kan jennu waan qabnu lakkoofne. Maal qabdu toon siniin jedhee namoonni tokko tokko amma galgala kana waan akkaawuntii keessan irraa qabdan meerreegaa sin jiraachisuu danda'a? Hin danda'u. Waan maatiin keessan qaban sin jiraachisuu danda'a? Hin danda'u. Ammaaf hin danda'a. Ji'oota muraasaaf hin danda'a. Waggoota muraasaaf hin danda'a. Eebbi guddaan garuu maalidha? Inni kan biraa arfaffaan Waaqayyo irratti of gatu, itti of kennuu, itti of laachuu. Abee namoonni Waaqayyotti of kennan maal ta'u beektu? Eebba lakkaa'amu. Abjuun isaanii eebba, mul'anni isaanii eebba, tajaajilli isaanii eebba, hojiin isaanii eebba. Seexanni ongeedha. Noo ani Waaqa irratti an of kenne kunoo nan arga eebba. An harka Waaqayyoo irraa nyaachaa jira. Lakkoofsi reegaa koo harka Waaqayyoo jira. Eebbi koo harka Waaqayyoo jira. Baajanni koo harka Waaqayyoo jira. Mul'anni koo harka Waaqayyoo jira. Abjuun koo harka Waaqayyoo jira. Gaa'illi koo harka Waaqayyoo jira.
Har'a namoota galgala kana isin eebbisu waan hundumaa harka Waaqayyootti warri kennattan isiniif aduu haa rabba. Raajii biraas hin barbaachisu isin eebbumatu ofii isaatii barbaade gara keessan dhufa. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Namni Waaqayyo irratti of gate, namni Waaqayyotti of kenne, namni Waaqayyotti of laale irra deebi'een jedha gooftaatti gammada. Kuni jechuun maal? Ija keessa waan darbu irraa kaasaatii goofticharra kaawwadhaa. Isan dabarre irra ija keessan kaawwadhaa. Isa caalu irra ija keessan kaawwadhaa jedhee yeroo Phaawulos dubbatu hin argina. Egaa kutaa ammaa kana keessatti gooftaatti gammachuu qabaata erga jedheen booddee namni akkasii jedha. Namni Waaqayyotti of gate, namni ana Waaqayyo qofatti amane, namni akkasii akka muka bishaan qarqara dhaabbate. Mee waa'ee muka bishaan qarqaraan xiqqoo ishee dubbadha galgala. Mukni bishaan qarqaraa hiddi isaa yeroo hundumaa jiidha keessa jira. Yeroo hundumaa jiidha harkifata. Maaliif? Maddi isaa bishaan keessa. Bishaanichi eenyu arga? Bishaan jireenyaa ana keessaa kan burqu jedhe Yesuus. Kan dhuge deebi'ee hin dheebotu inni jedhu sun maali? Baay'ee dubartii. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4. Lamuu ati deddeebitee okkotee kanaan bishaan waraabdu ani burqaa bishaan jireenyaati. Burqaan jireenyaa kun keessa keetii madda. Har'a namoota tokko galgala kana kan hin argu beektu. Namoota biraafuu Waaqayyo iddoo jiraatanitti eebba sin godha. Hormootaaf warra Waaqan beekneef, warra karaa Waaqayyoon beekneef Waaqayyo eebba si godha. Rabahaasiyaa. Namni akkasii akka muka bishaan qarqara dhaabbatuuti sagalee Waaqayyoo innaa jedhu. Mukni kun immoo jedha asumatti bonni yoo dhufe maaliin ta'u hin yaadda'u. Gogiinsi jira, bishaan harkifata. Aduun jira, bishaan harkifata. Gubiinsi guddaan jira, bishaan harkifata. Ergaan qaba galgala kana. Bara dhaloonni waan qabatu wallaahi. Bara dhaloonni harki hiixatee duwwaa ta'e. Bara dhaloonni kallattii eebbaa dhabe. Bara dhaloonni wanti hundumtuu bitaatti gale. Gammadaa. Warri Waaqayyoon qabattan isin eebbi iddoo hin yaadamne isiniif. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni kan biraa kallattiin eebbaa inni guddaan dubbii Waaqayyoof iddoo laachuudha. Lamaan ለእግዚአብሔር ቃል ቦታ መስጠት. Rootanko biyya keenya kana baaraa jiru. Eessumayyuu rakkina gurguddaa biyya keenyatti kan fidaa jiru. Qaala'insa jireenyaa baay'ee isaa biyya keenya irratti fidaa kan jiru. Biyyi keenya rakkinaan beelofneedhaan lafa onaatti gaafa iyyan mannaa gadi roobse sagaleedha. Mannaan sun garuu kakuu haaraatti maalidha? Iyyasuus Kiristoos isa samiirraa nuu kennamedha. Mannaa nyaatanidha Israa'el. Mannaan immoo nu ga'ee amma eebba biraa barbaanna. Maal barbaaddu? Foon dimbiriqqee gadi roobseef jedha. Har'a nama tokkotti narraacha galgala kana nama amani tokkoof. Nama amanetti narraacha galgala kana. Humna dhiiga oolichaan eebbi waaqarraa sin argatu. Kan argitaniin beekne eebbi waaqarraa sin argatu. Kan dhageessaniin beekne eebbi waaqarraa sin argatu. Bara keenan eebbisa maqaa Yesuusiin. Dhalootaaf eebba akkati taatu. Dhaloota waldaa kiristaanaaf eebba akkati taatu. Biyyaaf eebba akkati taatu. Moototaaf eebba akkati taatu. Maqaa goofticha Yesuus Kiristoos arraba koo Waaqayyo dibeen sin eebbiseera galgala. Sin eebbiseera eebba qabadhaa harka Waaqayyoo keessa. Eebbi gara keessa naa dhufu bokkaan eebbaa siniif haa roobu galgala kana maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Haalleluuyaa. Namoonni eebbi keessan qabamen gadhiifama sagalee kanaan galgala kana. Namoonni hojiin harka keessanii qabamen gadhiifama galgala kana. Namoonni balballi isinitti cufamee boo'aa jirtan galgala kana Waaqayyoon gadhiisisa. Dhugaa Waaqayyo san hojjedhuuf galgala kana Waaqayyo eebba keessan gadhiisisa. Galgala kana Waaqayyo nagaa keessan gadhiisisa. Galgala kana Waaqayyo abjuu keessan gadhiisisa. Haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos inni gooftaadha.
Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Haaleluyyaa. Kanaaf eebba jechuun maalidhaan jedhe? Sagalee Waaqayyoof of kennudha. Sagalee Waaqayyoof iddoo laachuudha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti waan barame tokkoon sinitti. Sagalee Waaqayyoo iddoo laachuudhaaf dhaloonni nama laala. Eenyutu lallaba? Eenyutu barsiisa? Eenyutu raaja? Eenyutu akkatti tajaajila? Eenyutu dinqii godha? Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo jiraataadha. ቃሉ ያው ነው። ቃሉ የማይለወጥ ነው። ቃሉ የማይሻር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ያው ነው። ሰገሌ waaqayyotu barabaraan mo'ee jira. Sagalee waaqayyotu barabaraan hafee jira. Sagalee waaqayyotu dhalootatti darba. Kanaaf inni guddaan sagalee waaqayyoo of kennuudha. Inni kan biraa sagalee waaqayyoo ofuma isaatii eebba nuu kenname. Maalan jedhe sagalee waaqayyoo ofuma isaatii eebba waaqayyoo nuu kenname. ቃሉ ለእኛ የተሰጠ በረከት የእግዚአብሔር ቃል ራሱ በረከት ነው። ቃሉ ምንድን ነው? በረከት። የእግዚአብሔር ቃል በረከት ነው። ሰገሌ waaqayyo maalidha? Eebbadha. Sagalee waaqayyo eebba ta'uusaa kan argitan wangeela Yohaannis tokko irratti sagalee waaqayyo waaqa bira kan inni ofii isaati maalidha? Waaqadha. Sagalichi ifa ilmaan namootaaf in ibsa. Sagalichatti immoo ilmaan namootaa irraa baqatan. Maaliif? Hojiin isaanii jallina waan ta'eef, hojiin isaanii hammina waan ta'eef, hojiin isaanii badii waan ta'eef sagalicharra maal godhan? Hin baqatan. Ifichi garuu biyya lafaaf hin ibsa. Waa'ee sagalee gaafa kaafu namoonni baay'een macaafa qulqulluu irratti kan isaan eebbifaman sagalee dhumata eebba ta'e mana isaaniitti. Haleluuyaa. Siniin kaasa namoota eebbifaman. Kallattumaan kuticha walitti sinii qabuun barbaade keessa deebii 28 kana walitti qabuun barbaade akkas jedha. Eebbi kun eessatti sin qaqqaba yoon jedhe, eessatti nu qaqqaba yoon jedhe akkas jedha. Sagalee Waaqayyoo Gooftaa keessanii yoo dhageessan eebbi kun hundinuu isiniif hin dhufa. Isin hin qaqqabas. Mandara keessatti, maasii keessatti in eebbifamtu. Dhalli keessan midhaan maasii keessanii, hormaanni horii qe'ee keessanii, jabboonni xombollaanis eebbifamoo hin ta'u. Guboon keessanii fi qoda bukoon keessan eebbifamoo hin ta'u. Yoo gadi baatan yeroo ol galtan in eebbifamtu yookiin immoo eebbifamoo hin taatu. Lakkoofsa 7. Diinonni keessa warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godhu. Karaa tokko isinitti dhufu, karaa torba isin baqata. Har'a eebbi nama tokko karaa tokko diinni qabee jiru, karaa torba garuu akka diinni gadhiisu argeerani galgala kana. Isa dhugaa Waaqa san dura isaa dhaabbadhee tajaajilu. Dhugaa Waaqayyo na dibe. Galgala kana Waaqayyo eebba nama tokko seexanni cimsee qabeera jiru karaa torbatti bana Waaqa. Kuni amantiidha. Nan dubbadha macaafa jedha. Diinonni keessa warri isin irratti ka'an rukutamanii baduu erga jedhee karaa tokko isinitti dhufanii karaa torba eebba kee karaa torba gadhiisanii baqatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf yeroo ol baatan, yeroo gadi baatan, yeroo galtan, yeroo baatan maal gootu? Hin eebbifamtu. Eessatti? Mandara keessatti. Eessatti? Maasii keessatti. Qoda bukoon keessatti, horiin keessatti, qe'een keessatti. Namoonni galgala kana ergaa isinii qabu. Atabaaramteetta namoonni kan isin jedhan isaan hin dogoggorani qalbii diddiirratan. Dhugaa Waaqayyoo ati eebbifamtu. Namni akka kee eebbifame hin jiru lafa kanarra. Maaliif? Macaafni qulqulluu akkasiin jedhe. Yeroo gadi baatus, yeroo ol galtus. Maasii keessattis, mandara keessattis, qoda bukoon kee, maasiin kee, maaddiin kee, uffannaan kee, dubbiin kee, tarkaanfiin kee, hojiin kee, bileessi eebbifamtuudha.
Maaloo komantiin dubbadhaa an nama eebbifamaadha jedhaa ofirratti dubbadhaa. Abdii haa kutu jawwichi. Xeebaartonni abdii haa kutan. Namni akka kee eebbifame jiru. I am blessed man. An nama eebbifamaadha. እኔ የተባረኩ ሰው ነኝ። እግዚአብሔር ያከበረኝ እግዚአብሔር ቤቴን በበረከት ሞልቶታል። እኔ ነማ ኤቢፋማዳ ጀዳ ሲና ኤቢሱ ዱበዳ ብረ አነማ ኤቢፋማዳ ያ እኔ የበረከት ሰው ነኝ። እግዚአብሔር ባርኮኛል። የበረከቱ ምንጭ አግኝቶኛል። እኔ ተባርኬያለሁ። በረከቴ ምንም ሊይዝ አይችልም። እግዚአብሔር ባርኮኛል። Na eebbiseera Waaqayyo. Eebba koomtuu qabuu hin danda'u. Kanaafuu waa tokkoon isinitti hima. Amma hiriyaan ati abaaramaadha siin jiru. Seexanni ati abaaramaadha siin jiru. Mandara keessatti intala baabalu ilma baabalu abaaramaadha siin jedhan dhugaa Waaqa san hojjedhuu fi galgala kanaa kaasee abaarsi si bira ga'u hin jiru. Because ati eebbifamtu. Sababbiin isaa sagaleen nuyi dubbannu kun humna qaba. Sagalicha ergee isaan fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase waan jedhu. Sagaleen galgala kana gadi sii dhufe maal ni beektaa? Mana keessa jirtuttis eebbifamtuudha. Tarii harka namaa keessaa hojjechuu dandeessu. Nama jalatti qacaramuu dandeessu. Garuu ani boruu kee kan hin argu sitti himu namoonni baay'een nama eebbifamaa jedhanii yeroo sitti dacha'a. Namoonni baay'een maaddii kee barbaachannaa dhufan. Namoonni baay'een sirraa liqeeffachuu gaafa dhufan. Namoonni baay'een si bira dhufanii du'a ooluu gaafa barbaadan. Annam akkasii argeera. Haaleluyyaa. Amma immoo ergaa kan biraa dubban. Annama baay'ee fudaandii eebbaan ta'a jedha. Ani nama baay'ee fudaandii eebbaan ta'a. Haaleluyyaa. እኔ ለብዙ ሰው የበረከት መንገድ ነው። ዳንዲ ኤባ ከንበኑ አን ሰበቢንሳ ኢኒ ነመ ነዴ ዋቀዮ አቲ ነመ ኤባቲ ናን ጀዴራ ሃሌሉያ ኢኒ ነመ ነዴ ዋቀዮ አቲ ኔቢፈምታ ኤበሲ አርገተ ናን ጀዴራ ኦራላላላሌ በሄነሜስ ሃሌሉያ ከናፉ ነሞኒ አመ ሰገሌ ዋቀዮ ደጌሰን ኩን ዳንዲን ኤባ ዋንቶ ተናኒ ዱበዱ ከናዳ daandiin eebbaa maalidha? Sagalee Waaqayyoo. Namoonni sagalee Waaqayyoon ala jiraatan eebba arguu hin danda'an. Sagalee Waaqayyoof kan hin abboomamu. Sagalee Waaqayyoof tole kan hin jenne. Gaaf sagalee Waaqayyoo dubbatamu kan isaan dhukkubu. Gaaf sagaleen Waaqayyoo dubbatamu kan mataan isaan naanna'u. Gaaf sagalee Waaqayyoo dubbatamu kan jireenyi isaanii nagaan qabu. Amma sagalee akkasii Waaqayyoo tonu eebbisaa jiru galgala kana. Otoo ajandaa biraa ta'e amma sararri keenya kun waliin ga'u argitanii seexanni daandii eebbaa jedha. Isa sagalee Waaqayyoo dhaga'u caala oduu durii dhageessisa seexanni. Waa'ee seenaa isa darbuu lallabsiisa. Wanta darbu sammuutti guutee sammuu kana duwwaa godhe kan nama baay'ee. Magaazana rakkinaa, magaazana dhiphinaa, magaazana dhukkubaa. Rakkina fideetti akkaawuntii kana keessa namoota baay'ee rakkina guute, dhiphina guute, jallina guute, hammina guute. Nama ajjeesuuf yaachisa, nama balleessuuf yaachisa, nama irratti kiyyoo xaxee guddachuu yaachisa. Sammuun nama baay'ee gurgurameera. Kan kee garuu har'aa kaasee eebbiseera humna dhiiga walichaati. Eebbiseera sammuu kee. Haleluuyaa. Eebbiseera sammuu kee. Raalaa sebehenda koo elevele behene messe. Akkas naan jedha Afurri Waaqayyo. Galgala kana namoota sagalee kana dhagaan sammuu isaanii eebbisa naan jedhe Waaqayyo. Abjuu isaanii eebbisa naan jedhe Waaqayyo. Mul'ata isaanii eebbisa naan jedhe Waaqayyo. Hojii harka isaanii eebbisa naan jedhe Waaqayyo. Namoota baay'ee burqaa eebbaan bana naan jedhe Waaqayyo. Amma toon sinitti lallabaa jiru nan arga. Namoota burqaan dho'ee ba'uuf. Burqaan dho'ee kun immoo gaafa sinii bal'atu nan arga. Waaqayyo Waaqni Israa'el akkas naan jedha. Saba kana naan jedhe Waaqayyo. Eebba faana akka wal arganiin godhu. Eebba isaanii qabameen gadhiisisa. Iddoo dhokateen eebba isaanii bana naan jedha Afurri Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Namoonni sagalee Waaqayyoon ala jiraatan akka habaqii qilleensi fuudhee deemu. Birrii qabu hin jiru. Konkolaataa qabu hin jiru. Gamoo qabu hin jiru.
waan gaarii nyaatu hin jiru, waan gaarii uffatu hin jiru, ittiin gammaduu hin danda'an. Akka awwaara qilleensi kaasu, akka hurrii mul'atee godaanu, akka lolaa yaa'ee darbuuti. Warri eebba Waaqayyoon ala amanatan, warri humna kootiin hin fide, xibaaraan hin fide, achi deemeen fide, akkana godheen fide, hateen fide, ajjeeseen fide, dhiiga dhangalaaseen fide, tarii gamoo qabu, hundeen qabu. Mana gaarii ijaarrataniif mana isaanii irraa wanti isaanii lolaa bulu jira. Ati cubbuudhaan na ijaarte, ani si baadheen taa'u manni isaanii jedhanii namoota baay'ee ganan. Namoota baay'ee manni isaanii ijaarratan ganee du'atti galanii mana ijaaranii otoo ittiin gali. Namoonni baay'een obboleessa ajjeesanii konkolaataa bitanii baay'een isaanii konkolaataan isaan qabatee ayyallaa seenee kan du'e garan qaban. Baay'een isaanii waa bitanii firri yaa'ee qallee otoo konkolaataadhaan xinnoon deemin kan du'an garan qabani. Isinitti nima. Baay'een isaanii immoo siree gaarii irra ciisanii waan gaarii qabaatanii abjuun isaanii halkan guutuu jeeqama kan bulan garan qaban. Baay'een isaanii ba'anii galuu kan dadhaban garan qaban. Warri Waaqayyoon ala jiraatan wanti isaan qabna jedhan hundumtuu duwwaadha. Yaala Kiristoos barakat kan tuno, yaala Iyesuus barakat የምንለው ሁሉ ከንቱ ነው። ትተን የምንሄድበት ነገር ረኮ ቀበኛ ጫፍ ኤብ ጫፍ ክርስቶስ ኢየሱስ ቀባቸው ከና አጅ ኦጂን አርከከ ሚልካው ሰልፋል በልበልከ በነሙፍ ሰልፋል ኤበከ ብረገው ሰልፋል ጋፍ